dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. الحقوق وأقسامها الأربعة حق أفرن نمرت تجر أك شريعة إسلامتي نمهن درتي حق أفر تجرة تقفان حق ربيتي لما فان حق لبو إفيتي سدفان حق نمات تكايو قبروت الربيت أفرفان حقا وان هرك نما كيس جروتي واني نما أقان إسلامة يهندر التجرو كان اتدرك أمو حقا أفران كان بيخي دلق الرؤول شؤو garaa qulqullu'uun amaana'aa fi dhuga'aan shari'aan islaamaa haqa afran dubbanne san hunda adda addaan dubbattee ibsite akkaataa haqa san itti dalaganiif heera keessee kan akka heera sanitti haqa afranuu hoggaa hunda eeganii dalagan bakkuma takkaa kan hanga dandayanitti hayni tokkolleen hin godda'amne haqa tokko dalaganii kaan dhiisu'uun huquuqullah حق ربي تكفى دوبة حق ربي الراكن درا اتأمنوا واتك إستك انديسو أبو نما إسنتين ربي قدأتو أبو حق ربي كان واني دلق الرؤول شنين جتشا لا إله إلا الله جئتي أمنوا معنى إسا أقومسوا أكتنان درة سيف دبني دبرسني لما فا حين ربي كلمي ساء وان ربي الرا إساتي أوفي شريعة إسا ugoomsu qeebaluu hayni lammeeysa'a kun wanni argamuun muhammadun rasuulullaahi muhammad ergamaa rabbiitii dhugoomsu waan inni dhufeen hunda qeebaluu akka tanaan dura sii dubbannee ibsine sadaffaa hayni rabbii kan sadeysa'a dubbii isaa dhagayu wanni dubbii rabbii dhagayuun argamtuun heera rabbii kan qur'aanni ibse kan hadiisni nabii addees jala deemuu itti dalaguu akka tanaan dura sii dubbanne afraffaa hayni rabbii kan afreeysa'a rabbi ibaaduu gabbaruu hayni kun argamu'uu jecha wanni ibaadaa ta'e kan kutaa shanaffa'aa keessatti dubbanne waajiba yookaa fardii godhamtee namni isii dalagu utti dirqama
duuba namni haqa kanaan dhaabbatu'uu jecha hoggaa ibaadaa tana dalagu haqa biraa hunda ni dhiisa waan hayni rabbii haqa biraa hundarra caaluuf jecha fakkeessaaf namni hoggaa salaata salaatu yookaa soomanu haqa isaa hedduu balleessa tanaaf hirriiba mi'aaya irraa ka'ee bishaan qabbanaayaadhan wadda'atee dalagaa isatti jabdu'uu halkanii guyyaa keessa hoggaa hedduu dhiisa salaata salaatu'uuf jecha akkasuma nyaata fi dhugaatii dhiisee baatii guutuu lubbuu isaa waan jaalatturraa dhoowwa soomana soomanu'uu jecha rabbii je'ee akkasuma jaalala rabbii jaalala hori irra caalchisa zakaa baafatu'uu jecha akkasuma rabbii je'ee rakkoo safaraa cinqii imalaa ba'atee horii hedduu baasee hajjii godha akkasuma rabbii je'ee horii fi lubbuu isaa kennee qabsoo haqaa godha jihaada godha akkasuma haqa rabbii guutuudhaa jecha haqa namaa balleessa fakkeessaaf gabrichi haqa gooftaa isaa dhiiseti salaata gooftaa isaa guddaa ibaadu'uu jecha takkaa gabbaru'uu jecha waan rabbiin isarra kaaye dalagee akkasuma hajjii keessatti waan dalagaa jiruu isaa naggada isatti rarra'u hunda dhiisee warraa fi ilmaan dhiisee deemee makka dhaqa kun waan haqa nama heddu'uu tuqu shakki'iin male'etti haa ta'uu gaafa hayni rabbii dhufe kan nama biraa ni hafa akkasuma namni jihaada keessatti haqa lubbuu isarraa bu'ee rabbii tokkichaa je'ee ajjeesee takkaa ajjeefama akkasuma namni haqa rabbii dalaguudhaa jecha waan harkaa qabu hunda baasa akka rabbii je'ee iida arafa'aa waa qalu'uu akka rabbii je'ee waa sadaqatu'uu haa ta'uu rabbiin haqa isaa dalagu'uuf wasana yookaa daangaa kaayee jira hanga haqa rabbiiti dalayna je'anii haqa nama biraan balleessine takkatti yoo waan irraa hafiinsi hin jirre taate malee mee fakkeessaaf salaata fudhu akka rabbiin ibaadaa isaatiif wasana godhe gartaa rabbiin hoggaa salaata salaattu sirrattin jabeessine tanaaf jecha yoo bishaan dhabde takka
dhukkubsattee bishaanin dhiqatuu yookaa wadda'atuu dadhabde tayammuma biyyee xaahiraan godhatuu qabda. akkasuma yoo imaltuu jiraatte salaata raka'aa afurii raka'aa lama gootee salaatuu qabda. yoo dhaabbatuu dadhabde teessee takka ciiftee salaatuu qabda. wanni salaata keessatti qaraatu heddu'uu miti waa xiqquma waanuma yeroo xiqqoo keessatti qaraatu. shari'aan wanni siin jettu yoo waytii jarjara hin qabne salaata salaatte waan feete qur'aanarraa qara'uu qabda. kan akka suuraa baqara'aa kan akka suuraa aali cimraan takka suuraa nisaa'iidhaa takka suuraa dhedheertuu tana fakkaattu. haa tayuu yeroo dalagaadhaa dheeressuun qabdu. rabbiin kanuma namni eega fardii salaatee sunnaa heddummeeysuu jaalatu haa tayuu lubbuu tee hirriiba halkanii dhoowwitee harabaafannaa guyya'aa isii dhoowwuu kee hin jaalatu. takkaa waytii dalaga'aa salaata sunna'aatin takka sunnaa biraatin fixuu ibaaduma malee dalagaa addunyaa matumaanuu dhiisuu kan haqa namaa kan sirra jiruun hin dhaabbanne rabbiin haala kana hin jaalatu. akkasuma rabbiin soomana keessatti waa hedduu sii laaffise. tanaaf jecha rabbiin soomana amata yookaa bara keessaa baatii takkittii malee hin wajjabsiifne sanuu baatii sanirraa booda'aan sun namaaf gaya. yoo wanni akka dhukkuba jaba'aa yookaa safara yookaa imalaa namatti argamte baatii takkittii sanirra waa xiqquma odoo daqiiqaa takkittillee taate ida'uun hin gayu. namni soomanu halkan hunda nyaatee dhuguu qaba hanga fajiriin bayutti. achirraa soomaneeti hoggaa aduun lixxe daddafee faxaruu qaba. ammas rabbiin kanuma gabrichi isaa eega ramadaanatii soomana sunna'aa soomanuu jaalatu haa tayuu gabrichi isaa soomana walitti dhaabee soomanee if laaffisee dalagaa addunyaarraa if dadhabsiisuu hin jaalatu. akkasuma islaamni hanga xinnaa yookaa xiqqaa horii irraa kennuu wajabsiise. sanuu nama horii zakaan keessatti wajabdu qabu. yoommoo hanga wajabu sanirra ida'ee nama haajamee kenne rabbiin ni jaalata.
dalagaa isaa irraa qeebala haa ta'uu horii hunda ifirraa kennee harka maratee nama jidduu taa'uu haqa lubbuu isaati fi haqa nama inni qallabuu balleessuu rabbiin hin jaalatu tanaaf jecha wanni isarratti jiru haala jiddu jireeysa qabaatu kan hin qorqonne kan hin faffacaafne mee eegasii hajjii laali akka baaba hajjii keessatti beekame rabbiin hajjii nama sinqii qabu kan cinqii safaraa yookaa deemsaa ba'atuu dandayurratti malee hin wajabsiifne yookaa ittin giddine ammas namaa laaffisu'uu jecha hoggaa takka qofa hajjii wajabsiise sanuu yoo karaa inni deemee makka dhaquun keessa lolli takka rabshaan hin jiraatin yoo wanni namiitii sodaatu karaa hajji'ii keessa jiraatte hanga karaan hajji'ii sun nagaya tayu hajjii booda'aansuu ni qaba akkasuma wanni ragga'ame takkaa sabate namni hajjii godhu haadha abbaan isaa irraa jaalatu akka hoggaa inni hajji'ii je'ee biraa dabre hin godda'amne laafina isaanitiif takka dullummaa isaanitiif wanni kana hundarraa nuu beekame rabbiin haqa isaa keessatti haqa nama biraa hedduu tiise irra guddaan haqa namaa kan namni rabbiif je'ee wareegu takkaa irraa bu'u jihaada keessatti akkaan namaa mul'ata maalif namni jihaada keessatti rabbii je'eeti lubbuu isaa kenna horii isaa kenna ammallee lubbu'uu fi horii nama biraa kenna haa ta'uu qaayidaa yookaa heera islaamarraa tokko akki ji'u dararaa guddoo jalaa bay'uu jecha dararaa irra xiqqoo ba'atuun karaadha akkan tanaan dura siif dubbadhe duuba yoo heera dararaa guddoo ifirraa deebisu'uu jecha dararaa xiqqoo ba'atan je'u kana gaqqabdee laaltee keessa barte wanni ati gartu akka dararaan nama dhibbi meeqa yookaa kumni meeqa jihaada keessatti du'uun qabdu dararaa odoo jarri kun qabsoo keessatti du'uu baatee namatti dhufturra xiqqoo taate garta maalif odoo jarri kun du'ee xilaata deebisuu baatee nyaabni moo'ee biyya qabatee
miidhan inni nama miidhu ajjeechan inni nama ajjeesu wasanaa baatee argamtee ummata hunda zamana hunda walgeessee hayni badee ummanni waan dantaa isaa qabu dalaguu dadhaba duuba dararaa guddoo tanarraa tiifamu'uu jecha rabbiin gabrootan isaa dararaa xiqqoo isaa jettee karaa jihaadaa keessatti isaan tuyxu takka horii isaanii tuyxu ba'atu'utti isaan ajaje sanii wajji wanni rabbiin orma islaamaa itti ajaje lola keessatti nama ajjeesun isaa dirqama ta'e malee nama biraa ajjeesuu dhabu nama dulloota fi beera joollee warra madaaye warra dhukkubsatu hin tuqinaa warra isiniin lolu kanneen karaa badaa jabeessu'u jecha qabsoo godhan malee nama biraatin hin lolinaa biyya diinaa haqaan male'etti hin balleessinaa mana hin jijjiisinaa muka hin cirinaa waan kana fakkaatatiin lafa hin balleessinaa biyya diinaa yoo qabattan haqaan isaan bulchaa waan baallama isaanii seentan hunda isaanii guutaa yoo diinni keessan harka isinitti laatuu baate yoo haqa didanii badi'iif tumsuu dhiisan karaa itti isaanin loltan hin qabdan je'eeti rabbiin isaan ajaje duuba kun hundinuu wanni nu garsiisu akka rabbiin haqa isaa dalagu'uuf haqa nama biraa balleessuu hin eehamne hanga waan hoggaa waajiba yookaa haqa rabbii dalagan dhiisun dirqama taate malee